Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa keessaa kan nama barsiisuuf nama bashannansiisu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalee keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isin gaafadha. Kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani gammachiista shoomeeti. Haadha manaa fi abbaa manaa reefuma wal fuudhanii waggaa lama fixanii tokkotu ture. Jalqaba irratti akkuma nama kamiyyuu baay'ee wal jaallatanii jaalalaan tokko ta'anii maatii isaanii eeyyamsiisanii maatiinis tole jedhee fedhii fi jaalala waaqayyootiin mana tokkotti walitti dhufanii jiraachuu kan jalqabanidha. Namni darree keessatti yeroo isaan wal jaallatanii arge isaanitti inaafa. Yeroo bahanis ta'e yeroo galan miilli isaanii waliin malee hin ejjetu. Maqaa dhuunfaa walii isaanii waliif baasanii qanansiisuun kunuunsuun isaan malee gonkumaayyuu wal hin waamanii. Haa ta'uutii garuu namoonni baay'ee wal jaallatanii kunneen waggaa lama erga waliin jiraatanii booda jireenyi hanga dhumaatti kanuma fakkaatti moo jedhee abbaan manaan haadha manaa nuffaa. Haati manaas jireenyi kanuma fakkaatti moo jettee abbaa manaa ishee nuffuu ni jalqabdi. Duraan abbaan manaan hojii mana keessaa garaagaraa haadha manaasaa kan gargaaru amma garuu kuni gahee koo miti gahee keedha malee jechuun ishee morkachuu ni jalqaba. Haati manaas hojii abbaa manaa hafe abbaan manaan na gargaarimee jedhee yeroo gaafatuuni kuni gahee kee malee gahee kiyya miti jechuun galgala yeroo sireerra ciisanillee walirraa galagalanii hafuun amala baratamaa dhufe mana sana keessatti ta'e. Namoonni akkana wal jaallatan namoonni bakkeellee baay'ee itti inaafanii turani kunneen amma garuu faallaa ta'anii abbaan manaan karaa mirgaa yeroo bahu haati manaan karaa bitaa qofaa ishee baati. Hiriyoota isaanii fuulduratti haati manaan inni moo jettee jecha isa miidhu dubbatti. Abbaan manaan illee dogongora ishee kaasuun ishee immoo jedhee hir'ina ishee dubbata. Kabaja dhabuu wal tuffiin jaalala dhabuu jibbi ulfina waliif kennuu dhiisuu salphinni mana isaanii galee bubbulullee jalqaba. Wanti kun immoo hedduminaan kan isa nuffisiise abbaan manaan yeroo dadhabee hojii isaatii deebi'u manaa kan na eegu boqonnaa miti ani maaliif dubartii kana waliin rakkadha jedhee otuu garaa hiruu yeroodhaan gara manaatti kan deebi'u kan ture amma garuu diidaatii dhugaatii dhuguun eegala. Guyyaa tokko akka tasaas otoo dhugaa jiruu mucayyoon baay'ee bareeddu tokko fuuldura isaa dhaabbatti. Maal reekottu maal si gargaaru mana kana keessaa wanta barbaadde ajajattee akka barbaadde na waliin ta'uu dandeessaa baasii isaa hunda kan kaffalu anumadha jedhee ofitti ishee waame. Mucayyoonis tole jettee gammaddee waan feetu ajajattee fayyadamuun eegalti. Guyyaama kana bilbila wal jijjiiranii yeroo gaariis waliin dabarsanii guyyaa lammataa akkanuma hojiitii yeroo ba'u ishiidhaaf bilbilee yeroo gaarii haadha manaasaa biraa hin arganne waliin dabarsu eegala. Haalli kun jabaatee itti fufee baatii lama yeroo guutan abbaan manaan dubartii kana waliin jaalala hamaadhaan qabama. Wanta isheen barbaadde naaf godhi jettee gaafatteeni akka barbaadde akka isheen feetetti godhaafi. Kuni garuu daranuu mana isaa jeequu jalqabee haati manaansaa mana jirtu kanaan booddee si waliin jiraachuun barbaadu gaa'elli keenyi adda akka ba'uun barbaadaa jettee ni gaafatteeni. Yeroo kanatti abbaan manaan dhiira itti gaafatamummaa maatii sanaa kan qabu kan itti dhaga'amu waan ta'eef tarii yoo obse dubbiin jijjiiramuu ni danda'a jedhee abdii godhatee lakkii kunimmaa ta'uu hin danda'u anis haala kanaan atis haala kanaan jireenya kana dhiibnee itti fufuma qabnaa jedhee ni gaafataanii. Yeroo kanatti haati manaan jaalala isa kam mana keessatti nu hafeen abdii godhannee waliin jiraannaa jettee deebiteefi. Yeroo kanatti abbaan manaan maaltu beekaa
guyyaa tokko atis anis jijjiiramuu ni dandeenya jedhee deebisaafi bakka abdiin hin jirretti jaalalli hin mul'annetti arrabsoo fi dubbii namaa kan cabsu jabaan jirutti haa ta'u tarii guyyaan tokko kan nu jijjiiru dhufuu ni danda'a jedhanii abdii godhatanii jiraachuu itti fufanii abbaan manaan jabeessee dubartii bakkeedhaa jaallatu waliin yeroo haadha manaasaa biraa hin arganne argatee tokko manatti tokko immoo bakkeetti itti fayyadamuu isaa itti fufee jaalalleensaa isheen diida jirtus baay'ee akka jaallattee fi lubbuu isheellee isaaf jettee dabarsuu akka dandeessu yeroo kamiyyuu isarraa adda bu'uu akka hin feene carraa qabeettii gammadduu akka taate nama kanatti ni himti yeroo kanatti innis gammadee bultiillee si waliin dabalataan nan ijaarra jedhee waadaa galeefi kanaan otoo jiranii guyyaa tokko mana keessa taa'ee haadha manaasaa waliin akkuma durii walitti bu'aa walitti bu'iinsa kanarra deemeen jaalallee koo biratti boqonnaa fudha jedhee jaalallee isaa ishee diida jirtuuf bilbilee qofaa jirta yoo ta'e nan dhufaa jedhee yeroo gaafatuuni homaa rakkoon qabu siif haala kam keessa iyyuu ta'een yeroo nan qabaa jettee ni deebitiifi yeroo kana haati manaansaa eessa deemtaa jettee yeroo gaafattuuni maal si dhibee kanaan booddee waa'ee koo waan tokkoyyuu sin galchuu jedhee arrabsee biraa ba'aa konkolaataa taaksii balbala isaa jiru yaabbatee deemaa otoo jiruu akka carraa ta'ee konkolaataa walitti bu'an namoota miidhaman karaa foddaa ni argaa ambulaansiin heddumminaan naannoo sana dhaabbatteetti battala balaa konkolaataa kana argutti yaanni tokko dhufee fi gara hiriyaasaa doktara tokkotti maquun mee waan tokko adda baafachuun barbaadaa jedhee ni gaafataanii yeroo kana hiriyaansaa ati silaa ana bira kan dhuftu dhimma yeroo qabaattudha mee har'ammoo maal si gargaaraa jedhee yeroo gaafatuuni bilbila kanarratti akka nama balaa konkolaataatiin rukutamee miilli isaa cabeetti naaf bilbileetii akka isheen na jaallattuu fi na hin jaallanne addan baafadha jedhee haala jireenya irra jiru kaasuufiin doktara kana haasofsiisaa yeroo kana doktarri kunis bilbila jaalallee isaa ishee bira deemaa jiruutti bilbilee namni maqaan abalu jedhamu hospitaala keenya keessatti balaa konkolaataatiin rukutamee nu bira waan jiruuf miilli isaa lamaanuu hojjechuu waan hin dandeenyeef gargaarsa nama gara biraa waan fedhuuf bilbila kee jalqaba irratti argannee waan siif bilbilleef koottu gargaariinii jedhee ni gaafataanii yeroo kana jaalalleensaa isheen inni bira deemaa jiru haay miilli isaa lamaan dalaguu hin danda'u taanaan anaaf maal dalagaa bilbila haadha manaasaa barbaadaatii bilbilaa fi ani nama kana cirumayyuu hin beeku jettee deebitiifi yeroo kana doktarri kuni waan isheen isatti dubbatte hunda nama kanatti mee amma immoo na jaallattiif na hin jaallanne ishee akka adda baafadhuuf gara haadha manaa kootti naaf bilbilii jedhee gaafataanii doktarri kunis bilbiluun akkana jedheetti dubbata namni maqaan abalu jedhamu balaa konkolaataatiin rukutamee miilli isaa lamaan dalagaan ala ta'ee gargaarsa nama biroo isa barbaachisaa bilbila kee jalqaba irratti argatteen siif bilbilee maaloo dafii qaqqabee fi jedhee ni gaafataanii yeroo kana haati manaa kun deebii doktara kanaaf deebisuu dhiistee naasuudhaan bilbila ishee lafatti darbattee hanga ija abbaa manaa ishee argitutti akka nama ciniinsuun qabee dhiphina guddaatiin fiigdee daqiiqaa muraasa gidduutti isa bira geessee akkuma geessee sirriirrattis argiteenis maaloo yaa abbaa manaa koo dhiifama naaf godhii anatu mana keessatti si dhiphisee rakkoo kanaan si gahee maaloo balleessaa keef dhiifama godheeraa balleessaa koo dhiifama naaf godhii kanaan booddee ati rakkina jirtu keessaa of dammaqii naaf ga'i malee lamuu lammata mana keessatti gaaffii tokkollee sittiin kaasuu sin dhiphisuu jaalalaaf kabajaan akka duraa keenyatti waliin jiraannaa maaloo nagatteen deemiinii ani si malee homaan qabu akka feete ta'ii miila dhabii ija dhabii harka dhabii afuuruma kee qofa baafadhuutii na waliin jiraadhu ani siin nan barbaadaa onneen koo si malee dalaguu hojjechuu hin dandeessu jettee itti boossee yeroo kana abbaa manaan rafaa jiru kan fakkaatu ija isaa banee dhiifama naaf godhii hangam akka na jaallattu beekuuf jedheen piraankii sirratti raawwadhee ani fayyaadhaa balaan konkolaataas ta'e homtuu na hin mudanne haalan jiru keessaa bahuuf tooftaa kana hiriyaa koo doktara
kanatti fayyadameen siitiinis sinaasisee kanaan booddee eenyu akkana barbaadu eenyu akkana jaallatu anumtuu bareeraa wantan sirratti hir'ise hunda guuteen akka duraa jaalalaa fi kabajaan hanga lubbuun koo lafa kanarraa dabartutti si waliin hin jiraadha. Anaaf dhiifamni kan ta'u miti haa ta'uutii garuu jaalala keenya duraa yaadadhuutii dhiifama naaf godhi jedhee jilgeenfatee imimmaan dhiigaa boo'aa dhiifama ishee gaafatee isheenis jaalalli kaleessa anaaf si waliin dabarsini siif yeroo kamuu haala kamuu keessatti dhiifama akkan siif godhu na dirqisiisaa dhiifama siif godheeraa jettee dhiifama gootee fi wal qabatanii gara mana isaaniitti galanii jaalalaa fi mana isaanii qorre ho'isanii akka duraa akka jalqabaatti jireenya isaanii jiraachuu jalqabanii rabbis eebbiseenii firiin gidduu isaanii kan hin turre daa'ima ni godhatu. Gaa'ila kamuu keessatti hir'inni ni jira. Abbaan manaanis haati manaanis dadhabina ni qabu. Dadhabina kana akka hir'inaatti yeroo hunda qabannee atoo kanaa kan wal jennu yoo ta'e jibbatu wal danda'uu dadhabuutu nu gidduutti uumama. Hir'inni abbaa manaa bira yoo jiraate haati manaan guutuu fi danda'uu fi qabdi. Hir'inni haadha manaa bira yoo jiraate abbaan manaan danda'uu fi guutuu fiitu dirqama irra jira. Hir'ina sana guutuun abbaan manaan haadha manaa isaa jaallata. Haati manaas abbaa manaa ishee jaallatti. Guutuu bakka ta'e guutuu keenya kan nurraa mul'atuun immoo hiriyaan keenya diida jiru maatiin keenya iyyuu ni jaallatu. Bultii jaalala kan jedhame namoonni gochuu kan hin dandeenye nuti immoo gochuu kan dandeenyu hir'ina duwwaa ta'e guutuu goonee akka mul'isnu akka jiraannuuf uumamaan kan nurratti murtaa'edha. Abbaan manaan haadha manaa isaa lolee manaa yeroo ba'u balaa konkolaataa mudateen yaanni maaliif nama na jaallatu balaa konkolaataatiin miidhameera jedheen addan baafadhu jedhee nama isa jaallatu adda baafate. Abbaa manaadhaaf haadha manaa isaatiin ol dubartii jaallattu lafa kanarraatii argachuu hin danda'u. Haadha manaadhaaf abbaa manaa isheetiin ol lafa kanarraa nama ishee jaallatu argachuu hin dandeessu. Karaa feesbuukii bilbilaan ollaadhaa siin du'a siif wantan barbaade ofin kenna namni jedhu bultii jeequuf gargar baasuuf qoraattii dukkana seexanni namatti ergudha. Jireenya bultii keessa kan jirrus yoo ta'e jireenya jaalalaa kana dhugaa goonee liqimsinee fudhachuutu dirqama keenyadha. Tarii hir'inni nu gidduutti har'a kan mul'atu yoo ta'e hir'ina sana guutuun dirqama nama nu waliin jiru otoo hin taane argaa kan jirru dirqama keenyadha. Tooftaa ogummaa garaagaraa fayyadamuun hir'ina argine sana guutuun jireenya keenya sirreessuutu furmaata. Hundumaan ol immoo namni hir'ina namarratti argu ofiif hir'ina guddaa nama qabudha. Oromoon yeroo mammaaku utubaa ija isaa keessaa kan hin arginetu huuba ija namaa keessaa argaa jedhee dubbata mitiiree makmaaksi waa malee makamne. Nuyis utubaa ija keenyaa keessaa arguu dadhabnee huuba nama keessaa arginee ukukkumnee guddisnee haasofna. Kana bultii jaalalaa jireenya hawaasummaa qabnu kamuu keessattuu sirreeffachuu qabnaan dhaamsa qophii Oromiyaa 24 guyyaa har'aati. Kanarraa barattan yoo ta'e yaada jajjabinaa keessan komentii jalatti naaf barreessaa. Seenaawwan akkanaa dubbisuu yoo feetan toora teelegiraamii komentii jalqabaa irratti argamu keessa seentanii jooyin gochuun maatii Oromiyaa 24 ta'uun dhaggeeffachuu dubbisuu ni dandeessu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii.